Ashamaa harka fuune daawwattoota Margaa show imala gootaa. Imalli gootaa keenya har'aaf jenne eegalee jira. Namuu jireenya isaa keessatti tarii daandii ofii barbaadu irra deemee milkaa'uu danda'a yookaan imala gootaa imaluu danda'a yookaan immoo daandii ofiin barbaanne irras imalee milkaa'uu danda'a. Kamis haa ta'u kam garuu tattaaffiin nama dhuunfaa baay'ee murteessaadha. Har'a keessummaan Margaa show imala gootaa keenya har'aa daandii milkaa'inaa hedduu irra deemuudhaan boodarra immoo nama dizaayinara taate obsee hawaas faana jira. Ispoonsarri koo baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraati. Akkasumas Temir Property. Temir Property mana qulqulluu iddoo qulqullina qabutti isin ijaarra kottaatti galaa jechaa jiru. Ispoonsaroota koo hundumaa guddaa galatoomaa isaaniin jedha. Baga nagaan gara Margaa show imala gootaatti dhufte. Baga nagaan na eegda. Obseen eessaa kaate? Obseedha. Obseen nama bu'aa bahii hedduu keessa darbitee har'a obsee taatedha. Tarii obseen jiruu kee faana yookiin amala kee faana yookiin namummaa kee faana maqaan obsee jedhu kun wal qabataa? Baay'ee. Dhuguma obsituudhaa? Baay'ee. Mee inni ilaalla, inni haasofnaa, mee obseen maalirraa kaate? Ka'umsi kee maali? Maatii keessatti akkamitti guddatte? Mee achirraa kaate? Maatii keessatti ani maatii qotee bulaarraa inni dhaladhee guddadhe. Akkuma ijoollee baadiyyaa, ijoollee maatii qotee bulaa kamittuu maatii gargaaraa hojjechaa barachaati kana nan guddadhe. Haalli guddina koo kana fakkaata. Maal yaadattame xiqqoo taate fakkeenyaaf namni yoo xiqqoo ta'e waan jiruu keessatti waan isa mudatu daa'imummaatti waan tarii yeroo baay'ee amma daa'ima taane waan miidhaa yoo ta'e yoo nurra gahe gammachuu yoo ta'e waan nurra gahe wanti sun jireenya keenya irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef inni irraanfannu yeroo baay'ee. Ati waan yaadattu waan si mudate qabdaa? Mudannoo hagas maraa kana jedhee himadhu siin qabu. Akkuma ijoollee kamii taphachaa maatii gargaaraa hojjechaa wantootuma akkasii keessa darbeetiniin kanan as ga'e ijoollee ta'e wantin akkas mara mudannoodha jedhee yaadadhu. Mana barnootaatti baratteetta? Maal yaadattame haala barnoota keenyatti himu? Haala barnootaa koo keessatti barattuu cimtuun ture. Barattuu cimtuu? Barattuu cimtuudha. Ijoolleen baay'een isaanii na beeku namoonni yeroo san kutaa tokko kaasnee wajjiniin baranne. Marsaa keessatti immoo wanti baay'ee jaaladhu kubbaan taphadha. Kubbaa? Kubbaa saaphanaa. Kubbaa saaphanaa. Baay'een taphadha. Baay'een jaaladha. Hawwiin koo inni guddaan ifaa waanan kubbaa sanaan ba'ee iddoo guddaa ga'uufadha kan natti fakkaatu ture. Waan dheertuu taateef? Natti fakkaata. Qeela'uu kana afaan danda'a. Qeela'uu kana afaan danda'a. Baay'een jaaladha kubbaa. Wanti hin daganne yoo jiraate wanti mana barumsaa keessatti dabarse keessa jaalalan kubbaa qabu yeroo qaburraa qusadheetti kana nan taphadhu. Kubbaan jira jennaan waan tokko homtuu nan dursu barumsa koo cinaatti sababbiin barumsa jaaladhu sababbiin barumsa hojjedhu barsoonni kootillee sappoorti na godhe yeroo sana waan akkasiidha. Sana booda amma meeqaatti barattee isa geesse barumsi? Barumsa amma kutaa 10 baradhe. Amma kutaa 10? Kutaa 10 baradhe akka carraa qabxiin naan dhufne ture. Barattuu jabduu taate akkamitti siin dhufte? Tarii? Yeroo tokko jiramitti wantoonni kana jettee baastee miidiyaa irratti hin dubbatanne wayii jireenyuma dhuunfarraan kan kee sababii garaagaraatiin barumsa gaafa kutaa 10 ga'u barumsi noormaalii qo'achuu hir'isuu sababa garaagaraatiin sanarraan kan kee duubatti jedhee hojii hojjechaa barachuu waan of barbaaduuf ture yeroo sana qabxii kootiraa duubatti kanan jedheef. Sana booda akkam taate? Maal goote? Gaafa qabxiin 10 amma ijoolleen qabxii gaafa dhufuu fi dide murtee garaagaraa murteessu. Kaan immoo abdii kutatanii abdiin dhuma barnoota qofa jedhanii warri yaadanis jiran murtee garaagaraa murteessan. Kaan immoo hin jabaatan, kaan immoo mala biraa barbaadan. Ati warra kam keessa turte? Ani waan akkasiitti naman akkuma dura dubbadha akkaataan guddina keenyaa murteessadha. Baay'een keenya warroonni baay'een maatiidhaan sappoorti ta'anii kunuunfamanii
wanti barbaadame guutamee fi gaafa barattuu fi wantoonni tokko challenges gochaa gaafa barattu tokko miti. Ana yeroo sana amma normally barachuu fedhii guddaan qaba. Garuu ani qabxii yoo naa dhufuu baate wanta akkasaan godha wanti hin jedhu jireenya koo keessa hin jiru. Yoo qabxiin koo dhufuu baate dursee nuuf amansiisa. Yoo qabxiin dhufuu baate ani hojii hojjechaa madda galii gaafa argadhe isa ofii kootti of danda'u of gargaara. Barnoota galgalaas ta'u barnoota distaansiis ta'u waa tokko dan baradha kan jedhu sammuu kootitti himaa waanan deemuuf normaali akka nama kamiitu natti dhaga'ama. Garuu hagas mara wanti na sadarkaa sanatti ofirratti wanni jedhamtu. Fakkeenyaaf maal ta'uu barbaadda turte jechaan idda barumsi dhufuu didee daldaltuu moo maal gooti sana booda garamitti deemte? Barnoonni naa dhufuu dinnaani sababii garaagaraatiin waldaaleetu jira. Yeroo duraa naannoo keenyatti ashawaan hin jira gaara. Waldaa san irratti gurmuufnee hojii hojjechaa turre. Hojii sana hojjechaan Rift Valley's nan baradha. Barumsa accounting galee barachaa nan ture nan hojjedha. Galgalammoo nan baradha. Isa sotoon gochaa jiru gidduutti sababa garaagaraatti haalonni naa mijachuu didee jennaan hojii sanillee dhaaben gara biyya Arabaatti kanan deeme. Biyya Arabaas deemteet. Gara biyya kanarraa gara biyya haaraa biyya Arabaa. Mee gara akkam jecha waa murteessuun uma nama rakkisa biyya ofiirraa deemanii maatiirraa deemanii iddoo jiru itti guddatan itti dhalatan iddoo kaan itti buqqifatan iddoo handhuuratti gatan. Akkuma sarbaatti gatanii deemuu waan ta'eef sammuu koo keessa jiru akkamittiin achi murteessite deemuudha? Akkin itti murteesse akkuma dura jedhee akka itti guddatte murteessadha kan siin jedheef waan gootu keessatti namni si gargaaru jiraachuu baannan namoonni already jiru maatiin jiraatus ani maatirratti miti kanan guddadhe mana akka'utti kanan guddadhe warra akka'utti immoo gaafa haadhaaf abbaa gidduu hin jirre wanti hunduu akkaatii yaaddasiif hin ta'u isaanillee homaa natti hir'isanii miti akka maatii tokkootitti na barsiisan na guddisaniiru garuu sana boodaan of danda'uun qaba hanga yoomiin nama irratti hirkadhee jiraadha jireenyi koo boruu immoo maal tahaa kan jedhu yaada yeroo sanis. Ijoolleen garuu asitti ijoolleen akka akaakayyuu biratti guddisan qanani'oodhaa firfirqoodhaa sirumayyuu akka barbaadan warra ta'anii jedhu warra sana keessa jirta. Achi keessa hin jiru. Achi keessa hin jirtu. Keenya maatiin sireesidha. Jechuun akkasitti akkana guddannuuf nuuf hin eeyyaman. Akka nama kamiitu jireenya argaa akka nu guddannu waa akka barannu borootu rakkoon tokko mudate akkamitti of dandeenya akka of jiraachisuu dandeenyu nu barsiisatti kan nu guddanne. Sababii kanaan achi deemee hojjedhee gaafan galii argadhe hojii mataa koo banadhee hojjechuu bakka sammuu koo keessa kan jiru daldala hojjechuu maallaqa argachuu waan jedhu sana malee yaada biraa. Naannoo birrii kana deddeemuu lalakkaa'u abjuufaa abjuufaatiin ciisanii birrii lakkaa'u. Mee gaafa biyya Arabaa deemtu nama kamiidha egaa biyya Oromaa gaafa deeman wanti nama mudatu irra caalaan isaa Oromumaa. Garuu immoo namni kaayyoo qabu namni kutatee manaa bahe of hin jijjiiree manaa bahe waa murteessuun isaaniif gaafa dhattee maaltu si mudate wanti si mudate jira warra dhattee hojii birattee galte. Wanti na mudate mudannoo addaan qabu normally gaafa maatii keetirraa biyya keetirraa baatee iddoo biraatti deemtu chaalenjiin akkasii mudatu kun beekamaadha. Jalqaba yeroo deemu wanti yaadee deemu tokkotu jira hundi keenya yoo gaafa baanu. Waan akkasii nu mudatu jennee yaadnu waan nu mudatu hundaayyuu chaalenjii goonee injifannee keessa darbinee sana keessaa bahuudha kan yaadnu malee wanti addatti narra ga'ee jedheetu haasa'u akkuma nama kamiidha biyya Oromaa immoo biyya Oromaadha hoosiin jedhu baateettaa biyya keessattis biyya alattis garaagarummaan qabu manni itti qacaramtee hojjettu biyya keessattis qacaramtee gaafa hojjettu qacaramaadha yeroo kamittiyyuu abbaan qabeenyaa biyya keessa jirullee hojjetaa tokko gaafa qacaree hojjetu abbaan kaampaaniis haa ta'u mana namaallee kan ta'u gaafa qacaramee hojjetu yeroo hundaa qacaramaadha. Hojii isaa kabajuu qabaa hojii natti baay'atee natti xiqqaatee wanti jedhu hin jiru hojjechuudha bakka ulaagaan inni sana keessa seen hojjetee waa argachuudha. Abbaan qabeenyisaa chisaas immoo hojjisiisee humna nama sanaarraa waa argachuudha. So waan addaan qabu namoonni baay'ee nama yeroo baay'ee dubartoonni gaafa gara biyya Arabaa deeman biyya Arabaatti akkas taanee akkana taanee jedhanii haasa'u.
Garuu biyya keessattis waan ta'uu danda'anidha. Asittis gaafa qacaramanii hojjetan waan biyya keessa asittis umarra ga'a. Uma irra ga'a. Waanuma biyya araa, waanuma biyya arabaa, waanuma biyya ormaa, waanuma nama ormaa ta'e sanaaf ho'ifamee haasa'ama malee biyya keessattis namni dhuunfaa tokko sanaa ol hanga lubbuutti iyyuu sirraan ga'aa jira miti maal noormaalidha kun. Waan yeroo hunda sirra ga'uu danda'udha garuu waanuma biyya ormaa ta'e qofaaf addatti haasa'ama. Fakkeenyaaf manuma kamitti yoo qacaramte hojjetaa taatee yoo qacaramte hojiin safaramee sii kennamu jira. Hojii sana yoo hojjette kabaja qabda, hin guddatta, ofis hin guddifta, dhaabbata sanas hin guddifta. Yoo immoo asittis nama dhilbee taate namuu waan biyya kana taateef waan fira taateef namni si dhiisu hin jiru. Kanaaf biyya sanas sanuma jira jechuudha. Biyya sanas sanuma jira waan addaan qabu. Saadha. Asittis ati laafaa taanan achittis laafuma, asittis jabaata taanan achittis jabaatuma. Waan hundaa kan ofirratti fidusuma. Waan jabaattee ofii keetiin beektee of ajajjee hojjettee taanaan namni abbaa kanas hin jedhu hin jiru. Waan addaan qabu. Yeroo tokko immoo hamminni namaa araba ta'eef yookiin immoo biyya keessa ta'eef miti. Namni hamaa namaadha jalqabuma isaatiiyyuu. Hamaa yeroo hundaa hamaadha. Gaarii soo ta'e immoo namoonni gaariin baay'ee jira. Maaliif araba waan ta'aniif maqaa balleessuu hin qabnu ture. Namoonni gaariin nuuf oolan hunduu jiru. Baay'ee akka ijoollee hin jiru. Amma sooshaal miidiyaa irratti yeroo tokko iyyuu nagara miti gara tiktookii faadhaan akka haadha filmootti fa'aa ta'anii mana keessa gaafa ittiin viidiyoo fa'aa waliin hojjetan hin jiru. Akkasuma biyya keessallee hammeenya akkasii sun hin jiru. Namni badaan achitti amala badaa qabu sun maatii keessatti maatii sunillee biyya keessa waan akkasii waan jiruuf waan addaan qabu. Garuu waanuma ala ta'e waanuma araba ta'e. Kan biraa oobsee amma fakkeenyaaf namni gaariin kan jaalatamu gaarummaa isaatiin. Ijoollumti keenya jechaan namoonnumti keenya biyya biraa deemanii gaafa hojjetan yoo ati gaarii taate namnumaa sitti darba. Waan akkasii akkamitti ilaaltaa? Inni waanuma jiru. Ati nama gaarii taate, nama jabaa taate, nama hojjetu taananii si jaalatu. Isaan amma hojjettoo mana tokko mana guddaa gaafa ta'an hojjetaa 2-3 qacaratu. Hin jiru. Kan nyaata hojjetu, kan qulqullina hojjetu, kan maal hojjetu jedhanii jiru. Isaan keessa nama jaalata wayii tokko hin qabu jarri. Akkamittiin jaalatan? Tokkoffaa hojii nama sanaatiin jaalatan. Akkaataa inni itti mana sana sappoorti godhu hin hordofu waan ta'eef akkuma nama kamittuu si hordofu akkuma nama waan ta'eef isaan keessa nama tokko hin jaalatu. Lammaffaa immoo nama akkamii jaalatu? Nama sobduu, nama basaastuu, nama walitti naqxuu jiraatanii mana hundaa'uu jaalatamummaaf jedhanii isheen kana goote, isheen akkas goote, kana goote jettee ijoollumti keenya shira akkasii kan hojjetanii jiran. Maaliif isaan qofa miti keenyallee ijoolleen baay'een isaanii hojii akkasii qabu waan ta'eef walumarratti caalatti of jaalachiisuuf jecha waan akkasii waan godhaniif gaariin yeroo hundaa gaariidha. Kan biraa fakkeenyaaf amma aadaan nyaataa, aadaan uffataa, aadaan jireenyaa, amantiin isaan akkasii akkamitti ilaalama fakkeenyaaf amma asitti waan nyaachuu aadeffattee, waan uffachuu aadeffattee gaafa achi deemtee immoo sitti jijjiiru waan akkasii akkamitti ilaalta? Aadaan nyaataa waan addaan qabu sallee nana. Maaliif akkasiin jedha beektaa obse yeroo baay'ee namni baroonni biyya arabaatii dhufan namoonni numti diyaaspooraa ta'anii dhufan babbareedanii uffatanii dhufanii achuun wayyoo nafu jennee yeroo yaadnu jira waan ta'e. Inni baay'een nama gaafa hojjetan mana keessa oolu miiree gaafa mana keessa ooltu gaafa dhiqattu gaafa maal jettu deeliin hojjetta guyyaa guyyaatti dhiqatta. Nyaanni immoo wantoonni isaan nyaatan baay'een isaanii firuutidha. Waan foon hin dhabne nyaanni isaanii foon hin dhabu bakka yeroo baay'ee hojjetamu wanti hojjetamu hunduu foon hin dhabu. Kanaaf asitti illee waan qulqullina qabu sooressi fi hiyyeessi tokko fiizikaaliin isaanii asumattu akkasuma jechuudha. Namni akka itti tole jiraata, akka nyaatu jiraata, akka uffatu jiraata. Baay'ee gaarii. Ammam turte? Achi ammam fudhattee dhufte birrii? Doolaara meeqa? Doolaara. Waggaa meeqa turte? Naannoo waggaa 3-6 hojjedhe. Waggaa 3-6 biyya Beeruuti. Beeruutiin immoo badaa miti birriin qabdu akka biyyoota biroo miti. Yeroo sanitti immoo naannoo 2010 hin beeku ijoolleen baay'een isaanii mindaan teenyaa gaafa haaraa taanee qacaramnu naannoo doolaara 150. Isaayyuu mana namaa gaafa deemtu afaan hin beeknu, ala hin beeknu, hin baanu waan ta'eef gaafa mana namaa qacaramtee hojjettu daayireektii baankiidha kan fayyadamtu. Otoo bilaak maarkeetti fayyadamte hanga tokko birrii sin horsiikaa. Baankii gaafa ta'u immoo yeroo san mindaan kiyya birrii 4,600 araba jiraanne. Mindaa 4,600 hojjedhe. Naannoo ji'a 10 eegan hojjedheen booda manni jalqabaa naaf hin taane ture. Amala wal ta'uu dadhabne sababii garaagaraatiin achiin mana biraan galee
sana booda black market fayyadamuu eegalee yaa amma taate sana waan taane waan hojjedhe sana qabadheen gara biyyaatti dhufe. Maaliif walii galuu dadhabdan? Dhaabbiin kee jabaa waan fakkaatu tarii. Sodaachiftee. Sinjiree raamdurumaa. Asitti yoo jabaatte akkuma jabaatta. Manni nani galee mana jaarsaaf jaartidha. Amala immoo namni umuriin deeme kun waan hunda subsistee amansiisus ta'ee wanti ati gootu sin gammachiisu. Ofii hojjetanii bira darbaniiru waan ta'eef waan ijoolleen hojjettu akkasuma dhaan gammachiisu. Sababii kanaan amala wal ta'uu dadhabne. Deelii wal lollaa, wal caqaccaqnaa. Akkuma siin jedhe akkuma namni hamaan jira jedha sun nyaata irratti rakkootu jira. Sababii gara humna kootii ol taananan bakka gara biyyaan galan hojjedhu jedheeni. Murtee kana murteessee jennan achiin biiroo deeme. Biiroo namni bira akkana fudhatu taasifame. Achirraan mana lammaffaa galee hojjechuu eegale. Waggaa meeqan tureetti? Waggaa 3. Edda dhuftee hoo? Gaafas deebitu? Maalitti wabbaate? Investara taate? Abbaa qabeenyaa? Ergan dhufee hojii baay'een hojjedhe. Yoo xiqqaate naannoo amma hojiin amma hojjechaa jiru hojii diizaayiniidha miti ree? Hojiin diizaayin koo hojii arfaffaadhaanaaf. Isa dura hojiilee 3 hojjedheera. Arabaa daayirektii akkuma dhufeen guyyaan nan yaadadha. Guyyaan dhufe guyyaa roobiidha. Guyyaa roobii dhufeen guyyaa jimaataa horii furdisuu hojjechuu waan barbaaduuf gara horii bituutti hin deeme. Jimaata dhuftee kamisa lafa oolte? Lafa lafa oolte jimaata gara hojiitti. Maaliin yaada beektaa yeroo baay'ee ijoolleen biyya Arabaa hojjetanii dhufan baay'een isaanii harki isaanii duwwaadha. Hin dhufuu harki duwwaadha deebi'anii deemuu hin dhufuu deebi'anii deemuu umrii isaanii guutuu achitti fixuu yookiin maallaqa qabatanii yookiin immoo biyyatti hafanii heerumanii ijoollee godhatanii bultii ijaaratanii jiraatanii yeroo baay'ee sodaa santu keessa koo jira. Yoon ta'e ishumti qabadee dhufte waan harkaa dhumtu wayii tokko natti fakkaata. Sodaan kun keessa koo waan jiruuf dafee waan qabadee dhufe kana gara hojiitti jijjiiree hojjechuu hin qabu. Maaliif karoora deebi'ee hojjechuu hin qabu. Siruma yaadu sammuu kootiitti hin barbaadu. Birrii akka lubbuutti jaalachuun keenyaaf. Itti fufi. Itti fufi. Isa namni jibbuun jiru garuu. Keessumatti waatoo jala waatoo jiran jenne. Isan jibbu birrii eenyu jibbu homtuun jibbu garuu isuma dhugaa dhufee kasaaree deebi'ee ammas akka haaraatti humna haaraadhaan hojjechuu hin danda'u. Dadhabeera waggaa 3 jechuun waan xiqqoo miti guyyaan tokko ulfaata miti mana namaa keessatti immoo isaaf namaaf hojjechaa. Wanta qabu kana ani akkamitti yaada hanga asitti humna koo baasee hojjedhu kana otoon biyyatti hojjedheera ta'e hojiin asitti otoon tuffatiin hojjedhu kana otoon achitti hojjedheera ta'eeti humna kana osoon asitti baasee jijjiiramuu hin danda'u waan jedhu sana yaada. Hojii tuffachuudhaan kan keeti malee wanti nu hojjennu sun waan biyya kanarra jiru adda ta'eeti miti. Waan asitti hojjenne hunda waan asitti qaanuuf nu hunda achitti hin hojjenna bar. Sa'aatitti kanneen homtu nu argoonnee hojjenna. Sababa kanaan dhufee asitti hojjechuun qabadee waan ayyaa karaa horii furdisuutti seene waqtii sun waqtii gannaadha horiin ganna furdatu. Yaa amma yaaduu yaade malee. Ayo gummaa dhabu. Nama na gorsu dhabe. Naggaadee maaliini ganna soogidda nagaddee birraa dhadhaa. Horii ganna furdisuu eegalee magaalarraa baadiyyaatti maatiin koo baadiyyaa waan ta'eef deddeebi'eetiin kan hojjedhu hojjetaalleen qacaree maal jedhee deddeebi'ee gaafa. Biyya Arabaatii dhuftes waan ta'eef magaalaa guddaa baadiyyaa taa'uunis hin ta'u. Hin ta'u baatee. Akkamittiin ta'a. Horii baadiyyaatti hojjetaa ofii magaalaatti. Ofii magaalaan ta'a horii baadiyyaatti hojjisiisa. Otoon akkas jedhu wanti hunduuyyuu akka yaadinaaf ta'uu dinnaanan horii san maallaqatti baasee hin jira wanti itti furdisuudhaaf maallaqatti baasnee binnu hin jira mindaan hojjetaa hin jira. Kana yaadee gaafan jedhu wanti baasuuf wanti horii kanarraa argadha jedhee tilmaame walitti naa dhufuu dinnaan horii kana baasee gurgure gaafa gurguru kasaaraadhaan hin gurgure. Kasaaraan jirre. Tarii wayii meetee laa ofii keetti magaalaa keessa deddeemte horiin immoo achitti wayii miidhamanii. Ani asitti laadha achitti gadi roobaa wallaa qabachuu didee horii sana kisaaraadhaan kanan gurgureessa dhugaa yeroo horiin yeroo san birrii 26,000 24,000 28 kan bitaman namni bara 2014 beeku beeka waan ta'eef horii yeroo san meeqa akka ta'e akka ammaa kana qaalii miti garuu maallaqichi yeroo satti vaaliyuu waan qabuuf qaaliidha isaan biteen kaawwan Gabaa gaafan geesse horii nani furdise suniif horii namni biraa furdise gaafa wal bira qabee ilaal horii bona furdachaa bahee fi horii ganna furdatu.
Kiyya biraatti lukkuu fakkaata. Anis hin jedhee nama ofii magaala ooltee horii baadiyyaatti biite. Sana booda'u. Horii kana kisaaraan gurgure dhugaa nama rara bakka yeroon gaafa hin taa'ee nan bu'a isuma sirrii nan bu'a gabaa keessa dhaabbadheen bu'a narraan gurguramu. Maallaqni hin qabu shiira jirti ishiin iyyuu narraan gurguramtu gabaa nan baasaa nan galchaa. Gabaa isaa fageessa. Nan deema gabaa dirree jedhama gabaan keenya shooftuu jala dirreetti hin geessina horiin kun uumtu nurraan bitu. Xumara akkuma ta'etti kanan 2024 2025 bite 19 2017 2018 faadha kanan gadi gaggateetu maa gurgurameetu maallaqni sarka kootiratti naaf adeemu. Gatii kanaan gurgureen hojii lammaffaatti deeme. Hojii lammaffaa. Amma achi ce'umsa horii furdisuurraa gara bitti ceete. Ittaan immoo maaltu dhufa? Horii furdisuurraa gara raabsaa daakuttan jedhe. Raabsaa daakuu. Raabsaa daakuu. Waan lubbuu qaburraa waan lubbuu hin qabne. Nyaannelee duwwayyaa. Kan daabboo ta'u moo kan biddeen ta'u? Kan daabboo ta'u. Daakuu daabboo ta'u. Warshaa Adaamaadhaan kanan fidu. Adaamarraa fideen normaali suuqii kireeffadhee suuquman qabaa. Shaqatiis nan gurguraa. Daakullee nan gurguraa. Daakuu kana manneen daabbootiifan kanan kennu namoonni mana daabboo qabanillee dhufanii narraa fudhatu. Gaafa isa gurguree xumuree deemee nan fideede gatiin dabaleetti kan na eegu. Ay baqa kiyya challenge matu baay'atanii tiree. Inni manaa bahe mataa namaree jedhu. Garuu koo waa jijjiirte tapha. Exportara taate Adaama Bishooftuuttis ta'u. Achi no daakuu. Daakuu nan fidaa gaafa isa gurguree fixee dhaqee fidu kiisidhaatti dabalee fidaa inni illee gadumaa. Wanti yaade hundu akkamittiin natti fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee feasibility study waan jedhamu jira beektaa waan irratti hojjetu dursitee dhimma isaa qorattee beektee bu'a qabeessummaa isaa bartee yoo immoo achi keessatti dhiibbaan jiraata ta'e yoo wanti qormaanni jiraata ta'e qormaata sana adda baaftee galuudhaaf namarraa ilaalteet immoo waan kana hundumaa waan akka jenne birrii jaalattuuf itti deddeemtu. Lakkee dhugaa namarraa ilaalee otoo hin ta'e namarraa ilaaleeti. Waan akkamii seeti yeroo tokko maatis haa ta'u bulaa keessaa ta'u namoonni hiriyaa keessa jiran hojii tokko gaafa hojii namni tokkotti hojjetee itti milkaa'e namni tokkotti kasaara. Hojii namni itti kasaare kan namoonni itti milkaa'an baay'eetu jira. Hojii namni biraatti milkaa'e sana immoo namni itti kasaare baay'eetu jira. Amma akkasii horii furdisuu sun namoonni horii furdisanii sooruman hedduutu jiru. Ana garuu naaf hin taane maaliif hin beeku. Saayinsii isaa hin beeku akkamitti akka furdachuu qaban hin beeku waqtii itti furdachuu qaban hin beeku callisee namni waan hojjeteefan hojjeta. Yeroo itti bitan yeroo itti gurguran adda baasee hin beeku. Garuu fedhumti keessa koo waan jiruuf godhi jedheetuma waan hawwuufan kan hojjedhe. Hojii lammaffaan illee nama ni ilaala. Gaafa namoonni hojjetan bakka hojiin kun hojii bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namoonni biraan information naa kennu hojii kan akkas gootee hojjetta ta'eeti ko hojiin kun baay'ee hojii bu'a qabu. Nama hin qabdu immoo maatii keessatti namni si gorsu yookaan hiriyaa yookaan fira fakkeenyaaf waa qoratee dura nama si gorsu. Maaltu jira beektaa amma yeroo baay'ee ofiin hiriyoomu yoo ofii wajjin hiriyoomtu of dhaggeeffattu namoota waan tokko baastee namatti gaafa naasofne ofuma keetii wajjin hiriyaa gaafa taatu waan baay'ee challenge si godha. Kuma dura jedhee maatiitti guddanne murteessaadha. Namaan hin mari'adhu waan godhu tokko jalqaba namaan mari'adhee silan kasaareef hojii kana waan kana booda hojjedhu namaan hin mari'adhu. Gaafa namaan mari'adhee deebi'ee kasaare nama waaqasa. Situ akkas naan jedhe waan akkas godhee sababa kanaafan kisaareen jedha malee ofitti hin fidu. Sababeeffachuurra ofuma itti gaafatamummaa sana fudhate. Garuu namaan mari'achuun irraa wayyaa hin qabu. Inni otoo ta'e gaariidha. Otoo ta'e gaariidha namaan mari'achuun bareeda. Namni ittiin mari'attu sun jiraate. Yeroo tokko namaan marfamtee maatii nama keessaa nama dhabuun waan akkasii jira waan ta'eef sababa kanaan namoota ittiin mari'adhu agas mara keessa koo waan hin jirreef ofuma kootiin ofii naasa'a. Uummattan hiriyooma ofumaafan gaaffiif gaafadha ofumaafan deebii ofiif kenna sababii kanaaf kanan akkasitti kisaaraadhaaf saaxilama. Kanaaf daakunis naa ta'uu dide. Milkoofni isaanii sadaffaa. Hojii sadaffaa immoo miira aariirra jira laal. Kisaaraan jirredhaan kisaaraa jira. Mallaqni harka kooran jiru. Kan jiru kanaan iyyuu filannoo hin qabu. Filannoon ani qabu maal gochuudha birriin harka jirtu tanaan suuqii uffata normaalii gurguruu.
uffata ga'eessota uffatuma uffannu kana otoo fidee gurgureetiin jedha. Maaliif yeroo san tiyaatiraan baradha. Akkuma dhufeen tiyaatira barachaan jira. Hojii kan hojjedha tiyaatiras nan baradha. Sababni tiyaatira baradhee namoota baay'ee ijoollee wajjin barannu baay'eedha wal bareef otoo hojii kana hojjedheeti narraa bituu danda'u. Ijoolluma kanatti gurguru. Filmaatonni filatamaan yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii Gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawwaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa deemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii. Baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa. Milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhalootaa. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee real estate beekamu. Tamir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimaa irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarruu jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudha. Tamir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Tamir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Tamir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Tamir Properties. Barumsa butoon taane gabaa barbaaddeechuun. Gaafa tiyaatira barattu immoo konfiidensii horatta nama bartaa waan tokko sammuun kee akka duraa sanirra bal'isee yaaduun jalqabeedha. Gaafa hojii kana eegalus hojicha akka yaadinaaf hin taane innis. Calliseetuma of makiyyaa akkuma siin jedhu of makiyyaan ofitti taasee of makiyyaa fandee malee uffata kwaalitii ta'e kwaalitii hin taane yoo adda baasee hin beeku. Normaalii yeroo baay'ee uffatoonni kwaalitii ta'an iddoo muraasa wayiitti kan argaman biraandiin jechuudha. Uffatoonni baay'een suuqirra jiran uffatoota gaarmentiidha. Ani gaarmentii sanaa fi uffata kwaalitii sana adda baasee beekuun koo baay'ee xiqqaadha. Naaf hin galu. Sababii kanaaf uffata kana baniin hojjechuun jalqabee amma mun hojjedhe ji'oota muraasa wayiin hojjedhe. Ji'oota muraasa kana hojjedhe akka carraa ta'ee mana uffataatu cinaa koo ture. Cinaa nan hojjedhu ture. Manni uffataa kunillee hiriyaa koodha. Yeroo sana TikTok irrattis viidiyoo nan hojjedha maaliin jedha namoonni baay'ee na gaafatu keessan uffata aadaa na gaafatu. Kastamariin karaa koorraa hin dhufaa. Sababii kanaan uffata aadaa immoo kiraayiidha. Namni baay'inaan uffata hojjisiisuu caalaatti kiraayiitti fayyadama. Yaadni koo maalidha? Akkuma wanti hin qabu dhumaa deemuun akkanuma humna dhabaa deemuun hanganitti mana kiraa waan kaffalatu dhabu hanganitti waan nyaadhu dhabu sadarkaa sanarra gaafan deemu filannoon qabu otoo amma uffata normaalii kana qabadhee taa'u otoo uffata aadaa kana qabadheeti uffata aadaa kana 2-3 otoo kireeffadheeti ittiin nyaadhee jiraachuu nan danda'a kan jedhu sana yaada. Ani ittiin guddadhee uffatuma isa kanarraa ammoo uffata isa hojjetamee hodhamee qophaa'ee dhufurraa ammoo gara uffata aadaa achuma keessatti waan akkasii yaadee sana gochuuf garuu uffanni aadaa dhugaa dubbachuuf namoonni nama uffata aadaatti bobba'anii jiranii hin beeku. Baay'ee hojii birrii nama barbaadudha. Urfatti waan hojjisiistee toon wanni jettu miti. Waan fiddee reedimeedii gurgurtuu miti. Waan diizaayiniidha. Diizaayinii gaafa taatu immoo dirqama waan fedhii kastamarii
guuttee wanni jechuu qabda waan ta'eef sababii kanaan sana gochuuf humnaan dhabe humnaan wanti godhoo jiraate uffata sana suuqii keessaa fuudhen gabaa baadiyyaarra deemee gurguree narraa namni bitu hin jiru waan ta'eef uffata aadaa ittiin fiduu yaade. Gaafan kana godhu maaltu challenge si godhe achi keessatti mee fakkeenyaaf amma takka biyya keenya keessatti maaltu barame maallaan jedhu maallaan jedhuun akka lama maallaan jedhuun gaarummaa jira maallaan jedhuun immoo waa hunduma nama sodaattee waa hunduma mataa gadi qabattee waa hunduma gaduma jettee waa hundumaaf of bir'achuu nama sodaachuu jireenya ofii keessatti inni immoo dhiibbaa guddaadha waan ta'eef yoo sana maallaan jedhu waan akkanaa kana gaafa kanas xuxxee milkaa'uu didee sanas xuxxee akkamitti abdii kutachuu dadhabde nama akkamitti ilaalta namni osiin akkamitti ilaalaa ture yoo sana. Abdii kutachuun isuma sirriidha jireenya abdii si kutachiisa. Baay'ee abdii si kutachiisa sanummoo dubartii gaafa taatuun cimadhaan baay'ee tokko barachuurraa hojii dhuunfaa hojjechuu biyya arabaa deemee chaalenjii kana dabarsee dhufee as ga'ee amma kanammoo hojiilee kana hojjedhee dhugaan siin jedha guyyaa nama keessa waanan qabu miiccadhee uffadheen akkasii nama hojjechoon godhaa nan haasaa nan taphadha miti halkan irrafu. Halkan guutuu bo'aan bula dhugaa rabbiite waaqa nama arga miti bo'aan bula bakka halkan. Garuu guyyaa tokko namni rakkina akka kanarratti beekuuf hin eeyyamu. Taasuma rakkadhe namaan hin jedhu tiraanspoortii birrii shan baajaajii ittiin deemuu hin dhabe miila nan deema akka nama wookii godhuu minaamin akka nama silkii haasa'uuf bilbila qabachaa minaamin hin deema malee rakkatteet akkas taate ishiin akkanaan jedhu namni tasumaan barbaada. Tokko immoo arabaa dhufuun koosuun chaalenjii na godha. Ani hojjedheen kasaaruu koo sana kan beeku nama baay'ee natti dhiyaatu wayiitii fi anatu beeka malee namoonni eeriyaa kootirra jiranii hojjettee kasaarte naan jira. Birrii fidatteetti garuu tumaan taphattee tokkuma takkaa nyaatee jedha malaa gaafa dubartii taate deebitee deemti. Waan akkasii waan jiruuf yeroo hundaa akka nama qabuutti tan akti godha. Yeroo hundaa gaafan hojii kana hojjechuuf murteessee. Beekee obsee kun cimina guddaadha. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee namni gaduma of qabu. Rakkoodhuma sa'u naan ta'u jedhu naan darbu jedhu abdii kutannaa fuuldura ofii abdii kutannaa tuulaa namni deemu gaduma deema beeksistanii namni immoo waan rakkate dhufkatee waan keessa beela isaa dhufkatee dheebuu isaa dhufkatee kaayyoo qabu galmagaa. Sirriidha. Waan akkasii keessa koo waan jiru rakkina koo namatti himachuu waan hin barbaanneef gaafan uffata fuudhee gabaarratti deemee gurguru na beeku namoonni baay'een. Namoota biyyaadha akka isaan na argan hin barbaadu maaskii fuula kootitti godhadheen shaarbii akkasittiin maradheen dhugaa rabbiitti uffata nan uffadhee tuuttadha sharaa akkasitti gabaa keessatti hafe namni tokko hin beeka nama hiriyoota koo keessa ijoollee muraasa wayiitu beeka akkana godhee iyyuu homtuu hin beeku maatii kootirras namni beeku hin jiru oo beekes nama tokko lama gabaa keessatti hafeen uffata kana oon tokko gurguree baqqaale gammachuuf hin beeku maallaqa kana achirraa argadhu san biyaansi mana kiraa nan kaffaladha. Maallaqa isheetti gurguradhee garuu san biyaasa ittiin nyaadha. Galii addaan qabu bakki naquun qabu namni itti hirkadhu namni jabaadhu abshirs jabaadhu si duukan jira namni naan jedhu hin jiru waan ta'eef filannoo nani qabu ishee gurguree kara uffata aadaatti ce'udha. Uffatoonni sun otoo narraa gurguramaniiti. Birrii 10,000 ta'u 15,000 ta'u yeroo itti birichi vaalii waan qabuuf uffata aadaa kana ittiin fidee hojjechuudha yaadni koo. Sanas godhee innis badaa naa milkaa'uu dinnaan warroota suuqii qaban irra deemeen uffata akka kanaan qaba. Uffata akkanaa manarraa fudhachuu hin dandeessan jedheen gaafadha. Gaafa uffattoonni warroonni garmentii gurguran immoo rakkina hin qaban. Gatiin ani odoo 300 fideeti 550 naa laattaayi naan jedha. Gaafa namni rakkina kee argu rakkattee gurgurtee dhee yaada waan ta'eef birrii amma kanaatiin gurguruu hin dandeessaa jedha. Kan rakkate anaa ture namni rakkate macee waan godhu hin qabu. Sababii kanaaf uffata isaaniif akkasitti uffata mangatii 400 300 maal fide kana kumaanis haa dhufu. Garaagarummaa birrii 150 gatiin ittiin fideerra isaatiin markaatumaa fides markaatumaan fidee gurguramite gatii kanaan akkasitti laadheefin markaatoo gaafan deemu uffatan fida uffata shawaa tuulamaa kana uffata harargee tippikaaliin fida diizaayinii hodhuu kana maashinaan qabu hodhuu hin danda'u uffatoota tippikaalii kana fidee kireessuudha yaadni koo yeroo sun waqtii gannaadha fuuldura kanattiin jedha irreechi dhufaa jira irreechuma kanarratti illee utuun akkanatti kireeffadheeraatti ta'e kun akkas godheen garuu uffata aadaa jalqabeera jedheeti poosti godhee namoonni baay'een mana uffata aadaa banteetti na beeka sooshaal miidiyaa irratti namoonni yeroo sana poosti godhu obsii mana uffata aadaa banteedha malee mana keessatti hojjedhu iyyuu itti hojjetamuu miti tasuma. Amaaf keessaa hin qabu aadaa simu. Dhugaadha waan tokko hin jiru waan tokko mana keessa hin jiru viidiyoon hojjedhu duuba viidiyoo kiyyaa sana madaddaraan isaa irratti teebilii isaatirra
uffatoota shawaa sana uffata Harargee tipikaalii sana coocoo xiqqooshee sana nan bitaa ishee duukaa godhan godhaa idduma sanitti socho'ee viidiyoo jedha akkanan jedhu yoon akkana jedhe garnaan duwwaatu mul'ata yoon akkas garagalee garnaan duwwaa mul'ata duuba koora kan jiru qofan agarsiisa. Akkas Shubbisa kana hin dandeessaa shubbisa? Baay'ee na shubbisa baay'een jaaladha. Baay'ee waan jaaladhuuf na sirba viidiyoo garagaraan hojjedha. Toon akkas jedhu irreechi dhufee yeroo irreechaa sana immoo otoo irreechi dhufin dura mucoo tokkotu jira ollaa godha mana uffata daa'immanii qabdi. Mana uffata daa'immanii kana wanti nu goonu suuqii bal'aa arganne mana namatti hojjechaa jiru kan suuqiin akkasii tokko argameera. Anis mana karaa dandeen kaffalu yeroo san 2,200 kaffalleetu jiraan. Suuqiin gatii nama kana waan ta'eef otoo nama lama walitti banne. Atis uffata aadaa kee gurgurtaa anis uffata daa'immanii koo gurgura. Manni bal'aa waan ta'eef addaan qoodachuu dandeenya yaada jedhu naaf fidde. Tole jedheen waan harkaa qabu baasnee mana kiraayii kaffallee mana sana keessa galle. Asiin uffata daa'immaniitu jira, asiin uffata aadaatu jira. Waluma keessa. Otoon akkasitti hojjedhu naman yeroo hunda galateeffachuu barbaadudha. Waliin beeknu yaada jireenya walitti nu fidee ollaa nu godhe baay'ee tokko bakka keessa kootiin baddu Tsiyoon jedhamti. Yeroo sanitti qarshii 7,000 jechuun birrii guddaadha. Uffata daa'immanii kana suuqiin teessu yeroo baay'ee natti gurguree nama lamaan teenyu waan jennuuf birrii 7,000 kana fudhadhu jennaan irreechi dhufeera waan ta'eef uffata irreechaa aadaa waan sii fiduu danda'u birriin 7,000 kun uffata aadaattiin fidadhu naan jette irreechaaf. Birrii sanaan dhaqee carqiin bitee akka tasaa immoo michuu baankii hojii gamtaa Oromiyaa liqii yeroo sana reefu kennuu jalqabee yema daldalaa kootiin naannoo birrii 10,500 liqii argadhe qarshii kana walitti fideen uffata carqii kana fideen maashina qabu suuqii keessaa mana nama biraatti irra deemee hodhisiisa. Namatti laadhee uffatoota jiinsii shamizii mana keessatti haftee sana immoo gurguree gatii harkaa warra uffata sanaa hodhuun kaffala. Hin qabu suuqii keessaa maashina waan ta'eef irreecha yeroo saniitti irratti uffanni aadaa baay'ee akka ammaa kanan baay'ee waggaa furdura kanuma jiru sanuyyuu namni wal saamee fayyadama laa. Fayyadamaan hin jira. Bu'aan itti argadhu hin jiru. Uffata kiraayii barbaannu uffata akkasii gaafa naan jedhan gatii guutuun itti hima. Gatiin amma kanaa kiraayii yoon jedhan birrii isaanii guutuurraa fuudheen uffata ittiin fida. Uffata gaafa irreechaa uffatanii deebisu. Yaadni kiyya uffanni kana birrii kana homaa irraa argachuu baadhu uffanni kun boru suuqitti na hafa borummoo deebi'ee ittan fayyadama. Waanan jedhaa yaaduuf namarraa fuudhee akkasitti hojjedhe irreechi barsanii darbee. Maal fudhatee darbe waa bu'aa argatte? Waan tokko hin arganne. Isa dhugaa rabbitu waan tokko bu'aa tokko birrii tokko hin arganne. Birrii argachuu iyyuu miti kireeditii idaa keessa iyyuu nan jira. Namarraa gaafan fuudhu wanti namarraa fuudhu sun naaf hin guutu. Amma uffaticha sana fiduudhaaf. Amma xiqqoo sana namarraas fuudhee maalis godhee itti dabaleen uffata nama san kiraayiidha namaa fida. Hojjisiisuu kan jedhu immoo ofitti hin fuudhu. Waan itti hodhisiisuu hin qabu waan ta'eef. Ogummaa isaatti sagas mara gadi fageenyaan hin beeku waan ta'eef ogummaa isaa ergan hojii irreechi sun darbee kanan baradhe. Filannoon qabu akkasumatti fuudhee uffatuma mana keessa guuttachuu ture. Akkas deemaniituma achi dhaqanii deebi'anii galuu. Uffataniituma deemanii deebisanii naa fidu. Atis immoo waanuma bu'aa hin qabne faana wal'aansoo ammas. Wal'aansoo filannoon ani qabu uffatichi gaafa isaanii birrii isaaniitti na fide waan ta'eef kiraayitti uffatanii gaafa akkanani kiraayitti isaanii fideen beekan ga'a. Anatu beeka. Isaan uffanni akkasii hin jiraa gaafa naan jedhan jiraan jedhaan. Meeqa gaafa naan jedhan gatiin amma kanan jedhaan. Gatii sanaa kaffalanii deemu. Ani dhaqeen uffaticha fidee dhufa. Uffaticha uffatanii gaafa naa deebisan sana booda carraanni uffata sanatti fayyadamuu nan qaba. Tokkoffaa uffanni mana keessa naaf guutaa. Namni biraa gaafa dhufe namarraa fuudhee hin fidu. Lammatas immoo mana obsee jedhamee beekamaallee deema. Beekamaallee deema. Waan akkasii waan yaaduuf akkas godheen irreechi sanaan darbe waan tokko otoo hin argatiin. Irreechi darbee gaafa ji'a lammaffaa akkasumatti fakkaata. Waldaan jalqaba jedhee dubbadhe sana waldaa san gurmeessuun hin diigame. Gaafa waldaan kun diigamu miseensaaf qarshii 60,000 kennama. Iskaabatarii maaltu ture yeroo sana waldaa sanaaf kan bitame. Waldaa sana keessa hin jira. Iskaabatara kana gurguree birrii 60,000 gaafa sheeriin naga'u bakka ani gammachuuf hin beeku. Akka nama 60,000 argatte. 60,000 birrii guddaadha dhugaa. Akka nama lotorii naa beektanii bakka gammachuun kiyoof hin beeku. Kaza isarraan maashina koo nan bitadhee hojjetaa nan qacaree uffatoota mana keessatti nan fidee obsee diizaayin kan jedhu irratti nan hojjedhe yeroo hunda immoo promoshiniin yeroo hunda wanti dubbadhu namoonni hojii hojjetan beeksisni murteessaadha. Baay'een beeksisa. Uffatoota kana mana nan hojjedha mana suuraan deemaa nan kaa'a miidiyaa irratti poostiin godhaa. Asumaan ijoollee arabaa baay'een galateeffadha. Dhugaa kastamarii guddaa naaf ta'anii uffata baay'ee naa ajaju.
Sababan jalqaba kontaaktii qabu isaa wajjin jedhanii uffata amma kana maallaqni isaan irraa argadhu akkan dafee guddatu na taasise. Hojii koo irratti yeroo kenneen hojjedha. Amma maaskii ofirraa hiikuu jalqabde. Amma maaskii ofirraa hiikuu jalqabe deemee har'a kino guyyaa kana ga'ee ofirra darbee. Waan ajaa'ibaati. Mee hojiiwwan kanneen keessaa boodatti deebi'iitii hojjedhu siin jedhani. Isa kam irratti miidhamte? Isa kam irra nuffite? Isa kamittiin deebi'u jettee dubbatta? Hojiiwwan itti kasaartee darbite? Isa furdisa loonii moo? Isa daldala arcee yookaan daakuu moo? Hunda isaaniitiyyuu barree akkaataan ani itti hojjedhetu sirrii miti malee hojiin hunduyyuu hojii bu'a qabeessa. Sammuu yeroo sanaa sana osoo sammuu har'aa kana yeroo sana qabaadheera ta'eeti hojiilee sanan kasaaruun tureeyyu. Maalidhaa? Wallaaluudha bakka. Adeemsicha hojii wallaaluudha malee hojichi hojii bu'a qabeessa ta'uu dhabee miti. Yeroo kana amma waa'ee horii furdisuu irratti namoonni baay'een bari waldaan gurmaanii waldaalee guguddaan horii furdisuu irratti miti kan hojjechaa jiran. Hojii bu'aa qabuudha baay'ee. Amma namoonni baay'een bifa adda ta'e bifa kwaalitii ta'e mana uffataati kan banee hojjechaa jiru uffatuma normaalii biraandii kana. Garuu anatu hin beekne. Sammuun har'a jiru kun yeroo sana waan jirreef malee ijoollummaan illee keessa koo waan jiruuf hangas mara bal'isee yaaduu dhabuudha malee akka nama wajjin hariiroo qabu akka nama dhufu akka namni waa tokko yoo hojjetu maaliif hojjeta maal godha jedhee sammuun har'aa duubatti yaadu kun hanga sana bal'isee yaaduu dhabuu godha malee hojiilee sun hojii bu'a qabeessa ta'uu dhabaniiti. Kanaaf hojiiwwan kanneen anatti wallaale malee bu'aa dhabanii miti. Bu'aa dhabanii miti. Kan isin daawwachaa jirtan Margaa Shoo'ii mala gootaati. Mala gootaa keenya har'aan dizaayinar Obsee Hawaas faana jirra. Bu'aa bayii jireenyaa keessatti yeroo baay'ee namni kan ilaalu namni yoo bakka guddaa ga'uusaa sana qofatu ilaalama malee waan inni keessa darbe daandii inni irra imale daandii inni irra deeme boodatti deebi'ee namni ilaaluu hin danda'u. Sirumayyuu takka namni yoo dafee guddate illee waa godhateeti waa ta'eeti kanaaf dafee ka'ee jedhamaami akkumta isaa namaa milkaa'e illee. Mee maal dhaamta? Fakkeenyaaf amma dhaloonni maal sirraa barata? Anarraa wanti hunduu akka danda'amu. Wanti hin danda'amne lafa kanarra hin jiru. Wanti hin darbamne lafa kanarra hin jiru. Yeroo hunda nan danda'atte sammuu keetitti muudha. Keessaa immoo ijoollee biyyoota Arabaa jiraniif. Isuma sirrii yeroo baay'ee garaa na nyaatu. Maaliifini dadhabbii mana ormaa sannan beekaa akkasittiin dadhabanii dhufanii yeroo baay'ee namoota baay'ee qubaan lakkaa'aman ijoollee parsantaa xiqqoo tokko biyya keessatti dhufanii hojii dhuunfaa isaanii banatanii kan hojjetan. Hojii banata sanitti iyyuu milkaa'u. Baay'ee xiqqoodha. Hin banatu hojii banata saniyyuu hin kasaaru abdii kutu deebi'anii jireenyuma sana jiraatu. Sana booda hin cufanii yookaan achi deebi'anii yookaan jireenyi isaanii jalaa babbadaa yookiin immoo deemanii hin heerumu yoo heeruman bakka hin taane irra bu'u jireenyuma hin taane wayii tokko jiraatu. Amma kana dadhabanii ati yoo baga kaafteeyyuu ati yoo rakkoo nama kanaas mudatee qormaan nama kanaas mudatee nama wayitti hirkadhe yookiin heerumee yookaan immoo nama waa qabutti heerumee jireenya koo karaa sanaan jireenya koo gara sanatti nan qaba isatti hin dabalama mataa nama naa qabu jettee yaaddeetta yeroo sana. Ani yaadeen beeku. Ani yaadeen beeku akkamittan yaadne beektaa jireenya kaleessa jiraadhe san har'a jiraachuun barbaadu waan ta'eef. Jireenya kaleessa jiraadhe har'a jiraachuun barbaadu. Anirra deebi'uun barbaadu. Jireenya ani jiraadhe immoo ijoolleen koo akka jiraatanii tasuma neeyya. Bu'aa ba'ii ani dabarse kana ammanani dadhabe kana ijoolleen koo hanga kana akka dadhaban hin barbaadu. Sababii kanaaf nan laalaa jireenya kee keessatti wanti sammuu keetti yaaddu waan baay'ee jira miti waan imaajin gootu wayii tokko. Wanti sun hanga garaa nan geenyetti ofitti hin fudhadhu waan tokkoyyuu. Namni ani boru jireenya wajjin jiraadhu sun boru anaaf nama akkamiidha. Jireenya kana keessa wal baasuu dandeenya, wajjin itti fufuu dandeenya. Moo boru kufeen jireenya kana jiraadha. Waan jiru sammuutti waan na dhufuuf. Yookiin anatti isa kuffisa moo yookiin isatu na kuffisa? Isatu na kuffisa. Moo wal qabannee guddan. Waan akkasii yaada yeroo baay'ee yeroon immoo yeroo rakkistuudha waan ta'eef sababii kanaaf ani murtee akkasii jireenya koo irratti murteessu wanti hunduu yeroo isaa eeggatee. Waan hundi yeroo isaa eeggatee. Kan biraa fakkeenyaaf amma Obseen dizaayinaraan si beeku irra caalaa. Ati immoo ogummaa gaazexeessummaas yaaleera baradheera naan jettee tiyaatiras baradheera naan jettee addunyaa daldalaa keessatti immoo iddoo meeqa harka keesseettaa. Isaan kun hammam si fayyadan? Fakkeenyaaf amma sila waan ati kaafte keessaa
namni waan hojjetu beeksifachuu qaba kan jedhu kun bu'uura guddaadha. Tarii waa ogummaa gaazexeessummaa barachuun sunoo si fayyadeera. Shubbisa sana yaaluun kee yookiin danda'uun kee hojii kee har'aaf iddoo har'a jirtu kana si gargaareera. Isa kam caala kanatu asiin nagaye, kanatu achiin nagaye jettee ol kaaftee dubbatta. Hundi caalaadha. Dhugaa dubbachuuf tiyaatirri baay'ee na fayyade. Otoo nani seenuu baadhee amma kana namaan walan bara, amma kana immoo konfidensii horadhee hojii koo promoot nan godha. Wanti duubatti nu harkisu tokko jira keessattuu mun ijoollee baadiyyaa gaafa taanu waanuma hunda safeeffanna, waanuma hunda sodaanna. Guyyaa tokkos lama saa ta'u wanti isteejii irratti dhaabbadhee nama fuulduratti hojjedhe sun akka waa tokko godhu na taasiseetu jira. Jajjabina na laate. Jajjabina isa sirrii. Jajjabina isa sirrii. Isa nan galateeffadha asirratti. Achiin dabalata immoo gaazexeessummaa hawwii koo ture. Gaazexeessummaa osoo jiru waan akkamiin hawwa beektaa yeroo baay'ee hojii ofii beeksisuun iyyuu barri gaazexeessummaadha bakka hojii kee akkana jettee baatee dubbachuu sun iyyuu ogummaa sanaa wal qabata. Ani yeroo baay'een jedha hojii koo kana hojjechaa isteejii garaagaraa gaggeessuu hojii koo kana immoo kana caalatti beeksisuu fedhumti gaazexeessummaa keessa koo baay'ee waan jiruuf ji'a ja'a Bishooftuudhaaf Finfinnee Saarbeetitti deddeebisnee asuma lalisaa galateeffachuun barbaada. Gaafa nani kilaasii seenee kilaasii keessatti illee yaadan badee na rifachiisee maal jedhee kan inni nu barsiisaa ture. Daldala kee yaadda gidduutti fa'a. Maan jedhaara suuqii jirtaan qaama nazirta malee. Suuqii jirta qaama nazirta faadha inni tarrabaa turanii. Inni illee fedhii guddaa gara fuulduraatti illee ittiin hojjechuu hin danda'a. Beekuun barbaada, waan ta'uu barbaadu, waan keessi koo hawwu tokko akkana darbuun barbaadu. Sababa garaagaraatiin dura na darbeera waan ta'eef amma immoo sa'aatiin gochuu danda'utti bakkan ga'u hawwu sana ga'uu waan hawwuuf ittuma deemaa jira. Ogummaa kana keessaa maal taajjabda? Fakkeenyaaf amma gaazexeessummaa yeroo ammaa kana nama hundatu gaazexeessaa ta'a. Nama hundatu of beeksisaa, nama hundatu hojii adda addaa hojjeta. Sun rakkoo miti garuu ogummaanis immoo kabajamuudhuma waan qabuuf kana kaasaa. Ogummaa gaazexeessummaa kana keessaa isa kamtu sitti hin tolle? Isa kamtu ta'uu baate jettee? Ogummaa gaazexeessummaatti gaazexeessummaan ogummaa addaadha. Namni hundi callisee gaazexeessaan ta'u ogummaa barbaada, beekumsa barbaada. Gaafuma interviyuu tokko miidiyaa irratti illee ni ilaalame ture. Namoonni tokko akkasumatti banatanii ekelee shoo jedhanii maqaa tokko fi moggaasanii shoo wayii gaafa gaggeessan tokko akkaatumti gaafii isaanii sirrii miti. Hiikuma si dhabsiisa, waanuma jettu si dhabsiisa. Namni hundi gaazexeessaa ta'uu hin barbaadu. Ogummaadha, ogummaa guddaadha. Ogummaan gaazexeessummaa. Isarratti namni ogeessatu gaazexeessaa ta'a. Namni hundi callisee gaazexeessaan ta'u. Barachuun mirga fedhiidha si ture waan fedhii qabduuf hin baratta. Barachuu kasi daangessu hin jiru. Kanarratti namoonni gaazexeessaa ta'an namoota ogummaa qaban, namoota bilchina qaban, namoota waa gochuu, waa gaafachuu, waan isaan gaafatu sun namummaa biratti fudhatamummaa qaba. Guddaa galatoom. Dubartiin kaametti dhaata akkamiin mana keessa? Ani ofii kootiif kaamettiidha. Kanarraa namatu naan jedha miti ree? Of caalaan mana koon jaalladha. Isa dhugaati. Baay'ee tokko hin beeku amma ijoolleen hiriyoonni koo mana koo gaafa dhufan ati heerumtee jiraatta moo hanga naan jedhanitti gaafa mana koo keessa dhaabbadhee viidiyoo hojjedhulleen as keessa hin dhaabbatin abbaa manaa dhabdafaa kan naan jedhutti jira. Akkaan heerumee jirutti faana mana laalu ani mana kootiif nan du'a. Of caalaan mana koon jaalladha. Ala facaatu mana mancaatu hin ta'in naanuun jetti akka hin ta'in. Ala facaatu mana mancaatu. Ergaa bareeda, mammaaksa bareeda baay'ee. Mee kan biraa amma otoo dizaayinara kana nama wayii faana hojjedhu siin jedhan namoota dizaayinara keessaa mee dorgommii nama wayii wajjin hojjedhu too jedhan eenyu faana hojjechuu feeta? Hojii eenyuuti sitti tola? Kan keetiin ala jechuudha. Hojii kootiin ala jalqaba mooyii xilaa'uun dura yeroon araba jirutti uffata aadaa gaafa jedhan ishii sammuutti na dhufa. Miidiyaa kana feesbuukii fayyadamuu gaafan jalqabu shuman argan ture. Nama guddoodha. Nama guddoodha. Nama baay'ee dizaayinii uffannaa Oromoo kana itti cichite. Sirriidha. Jalqaba nama jalqaba bakka uffata yoo jedhan mooyii dizaayinii jedhameeti kan poosti ta'u nan hawwan ture. Jechuun hojii kana hojjechuuf fedhallee hin qabu yeroo sanitti kaayyuma akkasitti sammuu keessaan qabu ittaanee faaya feenet. Feenet indaalee baay'ee nama yeroo hunda dinqisiifadhu. Nama hojiin ishii ciminni ishii
gaafa ishiin akkas baatee miidiyaa irratti ittiin argeera interviyuu tokko lama gaafa ishiin haasoftu dhugaa rabbiitti bakka aniin jedha gaaf tokko akka ishii kana ta'uu barbaada. Gaaf tokko hojjedhee beekamee akka ishii kana ta'uu barbaada naman jedhee fakkeenya godhadhu isaan lamaanii. Kanaaf feeneetii fi mo'ii faana guyyaa tokko toon waa hojjedhe. Baay'ee natti tola. Hin qaqqabde dhugaa. Waan si ajaa'ibu mo'ii si faana yaadeen ture. Anamma akkati mo'ii dinqisiifattu hin beeku. Maaliif siif mo'ii wal bira kaasee maa waan dizaayinii naasofnu maa waan uffannaa naasofnu jedhee sammuu koo keessa ture. Garuu ishiinis guyyaa tokko keessummaa taatee qofumattaa dhuftu jedheen bira darbe malee sammuu koo keessa ture. Amma dizaayinii kana keessatti waa'ee uffata Oromoo kana yookiin namni ogeessi waa'ee uffata Oromoo waa'ee uffata kaanii qobaatti baasee ilaala jedhee yaadu'anii ogummaadha. Aadaan uffannaa nama kamiyyuu kabajamuu qaba. Kan saba kamiyyuu kabajamuu qaba. Keessatti immoo mee amma kan saba biraa ilaalla. Kan sabaaf sablammii biraa ilaalla. Kan keenya immoo dizaayinii uffanni isin hojjechaa jirtan kun warra kaanii wal bira qabnee ilaalu. Hagam. Dizaayiniin uffata aadaa iddoo barbaadamurra gaheera. Iddoo barbaadamurra gaheera otoo hin ta'in ganaadha. Baay'ee ganaa irratti hojjetama. Amma tokko akkuma isin jedhe mo'ii fi feenetti tarkaanfachiisanii jiru. Addunyaan dorgomsiisaa jiru uffata aadaa kana. Amma yeroo laallee uffatoonni jiru miti ree sabaaf sablammoonni garaagaraa kan hojjetan. Uffanni kam akka caalatti beekamtii argates immoo hin beekna. Ekedas jechuu baanu uffata saba kamii akka ta'e. Uffata saba kanaa kana nutuyyuu isaanirraa laallee kan isaanii sana waa tokko amma namoonni baay'een gaafa kastamarii illee order godhachuu dhufu. Uffata sana fidatee dhufeet otoo masqalii kanarraa naa dhiistee waan akka odaatti naa goote jedha order gaafa godhatu. Keenya immoo hamma isaanii sana hojjennee namoonni biraa nurraa uffata kana dhiistee oduu kanatti nu goote jedhee namoonni fakkeenya nu godhachuu qaba. Galatoo. Akkuma namni biraa waan kanarraa dhiisiiti garuu kana naa fakkeessi kanatti naa goote jedhe sabni biraa immoo isin hojjettan kana ilaalee isaan immoo ana kanarraa naa dhiisiiti odaa ta'uu danda'a. Ana kanarraa naa dhiisiiti kana immoo itti naa godhe. Akkas nuun jedhaniin barbaada. Akka sana ga'uudhaaf immoo ganaa nu hafa. Ijoolleen kana booda dhufanillee nutillee namoonni kana dura fakkeenya nu ta'anillee hojii kana sirriitti kan hojjechaatiin jiranii. Kana caalatti immoo faashinoota addunyaarra jiran akka dorgoman uffanni aadaa guyyaa ayyaanaa guyyaa sagantaa wayii jiru caalatti darbee akka uffata normaalii yeroo kam uffatuttu ammayyaa'ee hojjetamuu kan danda'udha. Hubannoon hawaasni qabu fakkeenyaaf amma naannoo waggaa 11 har'aa kana uffata raayyaa uffadheen irreecha deemee uffata Tigree naan jechaa turan Oromoonitti. Suuraan ani uffadhee irreecha irratti maxxansellee namoonni baay'een na arrabsaa turan. Har'a garuu waan akkasii jira jedhee yaadu. Har'a hubannoon hawaasni uffata isaatiif qabu, kabajni uffata aadaa isaatiif qabu, kabajni eenyummaa isaatii qabu waan guddachaa deemu natti fakkaata. Waan guddataa natti fakkaata. Eddanni guddatee isin maaliif iddoonni barbaade ga'uu dadhabdan? Kuni kan ta'eefi namoota hunda amma godinaaleen Oromiyaa jiru miti godinaalee kana hunda namootumtu uffata godinaalee kana hunda adda baasee wanni jedhu hin jiru. Amma uffata raayyaa akkuma ati jette saba biraatu uffata tureeyyu. Garuu namoonni baay'een raayyaan Oromoodhaan namni jedhee si gaafatu hin jira. Walloon Oromoodhaa jedhee si gaafatutu jira. Raayyaan walloon saba biraatti fakkaata. Ganaa namoota barreetu jira. Sababii kanaaf uffatootuma godinaalee kanaayyuu uummanni dhawaata uffanni aadaa kana dura hin jiru ture. Uffata aadaa namoota muraasa tokkotu hojjeta. Uffanni aadaa amma reefu baratamaa kan dhufe. Waggaa 3-4-5 irraatitti immoo eessa ga'uu danda'a? Waggaa 10 irraatti hin jiru bara namni godinaalee hunda adda baasee beeka. Uffanni maal akka ta'e hin beeka. Gaafa san uffatoonni kun sadarkaa barbaadamanirra ga'uu danda'a. Kana gochuuf immoo hawaasni namoonni hundi uffatoota godinaalee kana adda baasee beekuu qaba. Kana kan godhu immoo kuni gaafa kastamariin dhufee waa ajajatu kun uffata godina akkanaati. Godinni kun immoo akkasi. Uffata qofa miti bar godinallee barsiisati. Uffata qofa miti gaafa godinni kun uffanni kun godina kuni bar raayyaadha. Kuni bar walloo kamiseedha jettee gaafa nuti himnu Oromoonni walloo kamisee uffata akkasii uffata. Oromoo walloo hin qabna Oromoon akkasii hin jira gaafa jedhaa baraa deemu gaafa bira dhufee uffata sana naa hojjedhu sin jedhee si ajjachuudhaan kana jechuun bareera. Inni sun immoo gaafa uffatee namatti bahu kun uffata godina kamii jedhee namni gaafa baafatu uffata akkasii hodhisiifadhe jedhee namatti barsiisaa dhawaatan. Baay'ee galatoom. Mee obseen waan baay'ee keessa dabarte garuu boodarraa waan milkoofte natti fakkaata. Ana natti fakkaata. Ati milkoofteetta. Milkaa'eera galatasaa. Iddoo har'a jirru kanatti.
bakka jecha qabu waan hunda keessatti waaqayyoon galateeffadha. Daabboora darbee biddeen nyaachuu jalqabeera. Misa cireen illee laaqan illee yerootti daabboo ture darbeera. Yoo siin jedhu of qofa miti. Anama ijoolleen jalatti qacaramanii hojjetanii jiru hojjettoonni. Waqtii irreechaa aga nama 5 jaayuu ta'uu danda'u. Waqtii bonaa kana immoo ijoollee 3-4 of biratti qacaree ofiif goof miti. Isaaniif illee carraa biddeena isaaniif uumeen jira. Iddoo ati kaatee beeku waan ati dabarsite beeku ijoolleen kun. Yeroo hunda ijoollee teechiseen gaafa akkas firii ta'anii hojii hin qabne bu'aa bahii jireenya koon itti hima. Ragaadha maaliif seete boruu waan arganidha waan ta'eef yeroo hunda ani gaafa ofitti aaranii waan tokko dubbatan na bira qacaramanii hojjetu miti ani guyyaa tokko hojjetaa gargaaraa koo akka hojjetaatti ilaaleen beeku. Qacaramanii hojjechuun maal akka ta'e nan beeka. Namaa gaditti ilaalamuun maal akka ta'e nan beeka. Bu'aa bahii jireenyaa nan beeka. Hojjetanii dirqamaan mindaa isaanii qofa miti kanan laadhuufi. Yoon qabaadhe kenneefin gaafa argatan hojjetanii itti naa deebisu. Wal gargaaraa akka maatii akka obbolaatti wal mari'achaa akkas gochaa wantootan keessa darbanii bara waan akkasii keessan darbee dhufe waan akkanaa gochaa ture. Inummaa dhugaa rabbiitii na gorsu. Gaaf tokko hin jira wantoonni nama aarsan tokko aaree gaafa waa dubbadhullee maalati sanaayyuun dabarte miti naan jedhu. San keessa darbitee har'a immoo as geessee moo waan na mudate tokkotu jira. Yeroo darbe sagantaa faashishoo hojjedheen ture. Sagantaa faashishoo kanarratti yeroo tokko boochistuun bu'aan argattu jedha Oromoon. Sagantaa namaarraa hin dhabamu. Hin dhabamu tasuma hin dhabamu sagantaa namaarraa. Sagantaan jira taanaan uffata moodeelotaa namoonni sagantuu wayii irratti hin siyaadde. Ragaa gaafa sagantaa keelliin uffatoonni moodeeluun sagantaa keenyarratti uffata guutuun uffata koodha. Sagantaan jira taana sagantaan awwaardii gaaddisa awwaardii wanti fi otoo jiraate obsee diizaayiniidha filannoon jalqaba. Sagantaa namaa nafuu amma humna kootti nama immoo bullukkoo uffisanii na cinaa dhaabbadhuun obbolummaan jira miti ree hanga sanitti illee dubartii ta'anii bullukkoo nama baay'ee uffadhee beeka. Namni gaafa natti dhufu hin qaanessu hin deebisu hin qabu. Kan qabu garuu namarraa funaaneen waan namni sun akka guddatu akka jijjiiramu rakkina sana keessa waan tokko qaba ganam sun deemee xiqqaa isaa guddatu waan fedhus godhe bakka sana ga'u miti ree waan wayii keessa darbe tokko qaba namni sadarkaa sana ga'uuf. Sanaaf si jajuu fotoon hin taane waltajjii lama wayii irratti maqaan kee yoo ka'u maallaqallee guddaa yoo ta'e nama gumaachitu dhaga'een ture. Nan kenna dhuguma rabbiitti nan kenna. Waanan qabuuf miti kan qaburraa garuu namatti hin sassaadhu. Waan guddaan kaayyoon ofii galma ga'uudha. Kaayyoon ofii galma ga'uudha. San akkasitti ilaaluun baay'ee gaariidha. Mee xumuraarra jirra. Xumuraarratti fakkeenyaaf amma obseen gaafa waan hundumtuu harkaa badee gaafa kisaaraa keessa seentee gaafa guyyaan dukkanaa'utti barbaade maal gochuu maaliin dabarsita yeroo sana fakkeenyaaf waan sitti dhufe waan si gaddisiise waan si aarse waan si rifaasise yoo sana maal gochuutu si gammachiisa maaliin yeroo sana dabarfachuu si gammachiisa. Ani yoo naaru nan bu'a yeroo hundaa yoo naaru nan bu'a garuu nama fuulduratti hin bu'u otoon du'e tokko ani yeroo hundaa namni boosee beektaa naan jedhan kolfa baay'een kolfa haa tolu saabadis kolfaanan dabarsa. Gaafan aare mana koottan galaa mana koottan nan bu'aa nan barreessa baay'een barreessa bilbilli koo guutuun barreeffama tokkoon guyyoota wantoonni dabarsu hundumtuyyuu barreeffama nan teechifadha. Waan si mudan waan dabarsi. Bu'aan barreessa wantoota teessan hundaa bu'aan barreessa ganama sana garuu nagaadhaan omaayyuu natti fakkaatu gara hojii kootti nan ba'a wanta nan kaleessan ta'e san har'a fooyyeessee sirreessee sana keessaa ba'uu yaada. Dubbistaa kitaabolee immoo fakkeenyaaf amma waan xiinsammuu fakkeenyaaf amma akkatu jette barumsaan baay'een fagaanne yeroo baay'ee immoo nama caala ofii nan mari'adha waan hin godhu ofiifan godha yoo faayidaas ta'e yoo miidhaas ta'e ofiifan dursee fudhadha jechaa turte kun immoo waa kitaaba irraa waa dubbisuu yookaan immoo warri ati irraa dhalattee guddatte waa hunda obsa qabaachuu dabarsuu boru kan caalu dhufa jedhanii yaadu waan kana isaa argatte maaltu akkamitti si keessatti guddate kun? Kitaaba nan dubbisa. Amma miti duraan dubbisa kitaaba yeroo narra jiru na yaadadha kan akka kaaniinus faama baay'ee na beeka miidiyaa irratti yeroo nan dubbisa kitaaba hanga telegiraamii irratti garee ijaarree ijoolleen kitaabota tokko faa xiinxalanii xiinxaltoota jedhanii toon jedhamu guruupii gubbaarratti baay'een isaanii barreessitoota kitaabati maqaa isaanii eebeloo jechuu baadhus isaan keessaa kaaniinus sirriitti yaadadha sababa sanaan wal bare sababa dubbisuu kan jedhurraa.
yoom feesbuukii koo gara duubaratti yoo deemte barreeffamoota dhedheeraa barreessa. Barreeffamoota dhedheeraa barreessuu kana kitaaba irraa hin barreessa. Soofti kooppiin dubbisa kitaaba otoo hin ta'in soofti kooppii teelegiraam irratti kitaabolee garaagaraa naa ergaan jedha namaan. Carraan kitaaba argadhee dubbisuu natti ta'uu xiqqaates yeroo san araba yeroo hin jiru wanti ittiin dabarsu nan dubbisa. Baay'een dubbisa. Hin beeku waan ta'eef ijoolleen akka miidiyaa irratti yeroo sana ammas. Kanaaf humna sii ta'eera jechuudha. Inni humna naa ta'e. Guddaa galatoomi Obsee Hawaas mee daawwattoota Margaa Shoo maal jetta xumura irratti? Daawwattoota Margaa Shootiin Margaa Shoo hojii guddaa hojjechaa jirta. Kana duraallee sagantaa kee hordofaan ture. Hojii guddaadha, gaazexeessaa cimaadha. Kanaaf jabaadhu itti fufii ana qofa miti. Kana boodilleen carraa walitti dhufidee sababa hojii kootittiin sababa hojii koo ba'ee dubbadheen kan warbarree namoota birootillee akkanatti fiddee yaamte jajjabeessuu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Ulfaadhu kabajamii namni jiruusaa keessatti wanni fe'e isa mudachuu danda'a garuu yoo obsa qabaate yoo kaayyoo qabaate darbuu akka danda'u sirraa daawwattoonni keenya hin baratu jedhee yaada. Kan isin hangammaatti daawwachaa turtan Margaa Shoo imala gootaati. Ispoonsarri koo Pilaatiiniyemii baankii Gadaati. Baankii dhaloota haaraa baankii keessan fayyadama. Dabalataan immoo Temir Propertiinis mana ijaarsa apartaamaa riil isteetii qulqullina qaban iddoowwan filatamoo qulqulluu magaalaa Finfinnee keessatti nutu isin ijaaraa koottaatti galaa isiniin jechaa jiru. Ispoonsaroota koo lachuu guddaan galatoofadha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa fayyaa ta'a. Torbee qophii biraatii walitti deebina. Nagaatti. Filmaatonni filatamaan yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii Gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii. Baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamoon nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa. Milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa. Temir Properties. Temir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee riil isteetiin beekamu. Temir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimaa irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojimaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudhaan. Temir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen apartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Temir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessine hojjechuu keenyatti fufna. Temir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Temir Properties.